Hazaro kuttoko chillaria ekshera ko kuchpine yoga. Maal jechuudha? Hindi fanni. Ese vada kareko mujene sulliana. Kana boot anuma dhagoon barba. Birri sheeri kiyya ture. Jechuun amma miindaa namoota afaan fudhata ture. Naa ergiidhaan mana fiilmi taa'ee ijoollee erga naa dhufaa kararratti hin dhaabadhaa irraa goora. Maqaan koo Jamaal Bune anaa ta'edhama. Gandii dhaloota koo isu qancaraatii. Duraan dursaatii gooftaa isa nama gargaaruuf harki waaqayyoo iddoo kana jiru galata galchaa. Gooftaa isa nama gargaaruuf ililleen galataa hin barbaachisa. Ameerikaa irraa bilbilame Biraazil irratti arrabni ko jira. Eeyyeen dhugamaan Yesuusiif jilbiifadha. Abbaan barbaade haa gubatu. Iyesuus Kiristoos waaqa. Gooftaadhaan gibbima kiyya keessa deema. Iyesuus waaqummaa maalitti agarte? Iyesuus gooftummaa maalitti agarte? Ka jedhu natti kaani. Inni kun ammoo yeroo baay'ee gooftaa galanni haa ga'u. Gaachin Iyesuus na wajjin jira. Karchalleellee na waliin ture asillee na waliin jira. Haleluuyaa. Iyesuus waaqayyo. Maqaan isaa eebbifamu. Akkasuma ta'ee natti kaane amma yeroo baay'ee ammoo wanti nakka amu galee jedhe hirriba keessa na kaasa sa'aatii natti dubbatu na uffisa bicha beeka ayyaani daadii kiyyaallee akkasuma na dhufa maaf akkas jetta lolli natti baname gaafa lolli natti baname Yesuus waaqa Yesuus gooftaadha maaf jetta jedhee kan lola sirratti banu kun eenyu isaani maatii makeen obboleessuma kiyya ijoollee maatii diqqaa kanniin isaanumatu nakkaan gaara nama 5 nama 6 akkas ta'in akkaani ega kana Yesuus waaqummaa isinin agarree akka kaleessa sanitti hidhatti hin deebine akka kaleessa sanitti sibiila baadhee hiyyeessa rakkisee hiyyeessa hin saamne kun ofayyuu kan koo Yesuus waaqummaan koo ammas isinin galuu jedheen Yesuus waaqummaan hin beennu karaa maali akkasi keessan awwaalame achi hafe inni awwaalame wee ka'edheen kana akkasuma jedhee caamuun didee eegalolli caamuu didee kiyya ammoo natti deebi'ee natti eeganatti deebi'ee saniin booda Yesuus waaqa ta'uusaa anumarraa baruu dandeessu jettee እና ኢየሱስ ዋqa ta'uusaa kan isaanittiin baran keessaa tokko milikitii kanaan dura billaadhaan doorsistee namarraa qarshii fudhachaa turte saabaa turte nan beeku saamicha malee waa isi ajaa'iba saamaa turte amma immoo wanta Yesuusitti amantee wanti sun sirraa dhiise bakka inni dhaqee nagarreen kanuma irratti Yesuus waaqa ta'u mee maal faa gochaa turte damsee saamuudha guyyaa sheeriin beektanii hojjetaa turtan birrii sheerii kiyya ture jechuun amma miindaa namoota afaan fudhata ture naa ergiidhaan mana fiilmi taa'ee ijoollee erga naa dhufaa kararratti hin dhaabadhaa irraa goora guyyaa takkatti saafaate inni sirqootu nu xala bayooti hannuma jibba irraa fuudha malee kanaaf amala sana hundumaarraa kan adda si baase Yesuusidha qulqulluu ameen qulqulluu Ega kana godhee lolli hamaan hin baname daadii koo waaqayyo baraaf jireenya keessa na eebbisu. Ega akkas godhee lolli baname kiyyanat deebi'ee feerro tokko cuuphee sadii qaba ture sadiin keessa gajaraa tokko cuuphee rabbadaa tokko shintibeetii gatee tokkochee sun kurtaamuruuf kaadheera inni mana jira. Dura meeqa qabda ture? Sadii qaba guddichi as keessa taa'a. Cuuphee sadii? Guddaa as keessa taa'a gajaraan. Eeshi. Diqqoon tokko as jira tokko as jira. Akkasitti deema. Akkasitti tumatee aanu isa fudhadheen bahee baazawee asirratti yoo bakka murteesseera. Phaawulos maal jedhe beektu hin reebamtaan tumamtaa jennaan reebamuuf tumamuuti Iyesuus yoo du'e natti aannasaa jedhe dubbiin akkasan ta'e. Eeshi yeroo asii deemte gooftaa fudhattee asii deemte maaltu si mudate jechuudha. Gara qeetti galu fudhadhee nagaan galee saniin booda roobii olee galee kamsii olee jimaata lolli kun baname lolli kun gaafa banamu lolaa bakka murteeffadheen arrabsanii akkas ta'anii baay'ee caqqanii wocanii. Hazaaroo kuttoo koo chillaariyaa eeksheeraa koo kuchpinee yogaa. Maal jechuudha? Hindi fanni. Yaa hindinya qoonqaan afaan hindi. Maal jette hindinya nanam? Jamaal maal jette hindinya na? Hini karaa qoonqabu. Eesh. Hazaarii kuttoo jechuun saree kuma tokko jechuudha. Eeshi. Bohot chillaarii jechuun baay'ee yoo woce jechuudha. Eeksheeraa jechuun aandi ambassaan jechuudha. Kuchpinee yogaa jechuun minima attaa minima yaamaxaam yamalatu. Isuma Oromiffaa sareen kumaa yoo woce leenca tokko choomaan gootu leenci anaa miti. Leenci Iyesuus. Ameen. Leenci ayyaana daadii kiyyaa kayoo sarriskiin afurte. Innaa atitaa isinii galaa lolliin banamee lolluuf gara barri yoo hanga'u
daadiin akkama dhufanii barri cufan eessa deemta deebinaan jedhan Qoy si loluuf dhufanii isaan. maaloluu maxira marsani bakkaadha kaan hin darbatama homa jedhan ana ammoo kiyyinat deebi'e daadii dhiifamoodha akkama kiyyinat deebinaa hin bayanillee Qoy isaan si loluuf kaananatis loluudhaaf kaate. Yesuus waaqa maa jettaa Yesuus waaqummaa malee agarti Yesuus goofta maa jetta maanu wocaa ganama galii ani wocaa inni iyyaafuu riyoon dhufe iyyaan dantaa kiyyaa miti maa jennan gibbii namaa dhaqu gibbii adda qaba waan ta'eef Yesuus waaqummaa isin hin galle anuu fayyeera waaqa bakkaadha fayyiseera jedhee kana maa jettaaf ana ammoo miira biraa keessa inni lolaaf yoo an ba'u Maal fudhattee loluudhaaf turte? cuuphee takkatti haftisanii feerroo fudhadhee baara gara gibbii Qoncooraa. itti baara waa cuupheetu jira qoncooraan bateera Feerroon immoo sakka. feerroo fiiti Cuubee qabattee isaan loluudhaaf loluuf baay'ee barrii bira hoga'u isin akka dhuftanii qaxxitama yeroo baay'ee dhuftan guyyaan dhuftan malee abjuunatti hin dhuftan loluudhaaf yeroo waraanuudhaaf jettu dhufeensi dura dhuftanii akkana shamisii daalacha keessan suufii daalacha san uffatanii akkana eessa deemtanaa jenna ofirra garagalee ajoo jala taa'e gaaddisa jala taa'e yeroo sanatti nama waraanuudhaaf turte. waraanuuf dhufe bakka otoo isin dhaabachuu baatanii gaafsa murtiidhuma akkas murteessee hin beeku bakka seenuu yookaan duu yookaan ajjeesuuf murteeffadhe garuu dhuftaniituma eessa deemta deebinaan jenna ofirra garagalee gaaddisa jala taa'ee saniin booda bijaamaa uffataatiin jira naannoo sa'aatii lamaa fudha akka akkas ta'eera sana booda uffata keessan kanniin kun ayyaana daadii kiyyaati uffataa miti ayyaana isaanii uffadhe as laala ayyaana isaanii tuna uwwise kun ammoo lubbuu kiyyaas lubbuu namaallee oolcheera gaafsan wangeelaa ibasuu waan isaa eebbisu waan nan jedhan isaan biratti Jamaal uffatan seen kun ayyaana isaaniiti dhuguma ayyaana isaanii uffataa miti kun lamin akkasi gubadhee eega ka'een booda dhaqee uffata isaanii kana haga caammaan baatu fuudhee bakkee itti kadhadhu tsalootiin jira isa jala kaadha malee shaanxaa keessan kaa uffata isaanii kana yeroo hirribna dida shamisii kana fuudhee fuulara buufadha hirribni eessaa akka nama kiniinii hirribaa liqimsee rafaa bula jechuudha. Gubadheen gidee dina qabate kiyyanat deebi'ee ka duraanii gubadhee bakka horsaneera waan ta'eef uffata isaanii fudhannaan jenna haga caammaan baatu garagga akka caammaa godhee uffata fudhee ka'e akka waan nama shaaworii seenee aduu keessa shaaworii seenee wanti qabbanni wayinaa dhufe lipnarraa jedha ashuu waan jedhu hin uffadhee boqonnaa argadhe ammallee xiqqoo taa'u inni lammaffaan kadhannaa bishaan roobii irratti warri bishaan roobiitti tennu jettan waaqayyo isin yaadhisu bishaan roobii kana ila እንደ ዳይመንድ ያዙት ከዳይመንድ በላይ እንደ ኮከብ በላይ እንደዚህ ያዙት በእናታችሁ ዱጎማ isin jedha obboloota humna dhiiga Yesuus hin bitamta muluun keessanuu ila allama godhee dhufeen amantii dhabe quufuu dhabe ሁለቱን ይዤ መጣ ከየት ከገጠር ከሁለት ሰዓት መንገድ የሚያስከደው መንገድ ነው ከአራት ደቂቅ ደርስ ሰዓት ለማ ደሙ ቀባዴ dhufeen oolmaa bishaan kun naa ol ደግሞ itti dhufee isin mul'isa isuma kara dootaalee jirru daadiin ammallee dhufanii odumaan taa'u bishaan kadhaqiitii mitiri lolli ka'e kanatti jissinaan jira akkasooyaa najaan dhumu diqqooyti najaan dhumattu garaa keessa dhaqii jissi jenna dhaqee bishaan mitiri sana jissa huleen lolli akkasitti ka'ee hamaa itti ka'e sun eega bishaan san jisse ani ol deebee hirrafee eega rafeen booda ba Yesuus hin daa'ima xubbi እና bishaan mitiri sanittiin jissee bishaanuma mitiri jissee edda warri wal waraanuuf kaane kun obboroo rafeera halkan yoo caqaqamaa bule ayyo ani amala kiyyarat yookaan dha'u naa caba yookaan dha'ee naa caba lamaan tan lachuun arganne halka uffitaa bule akkana waanni nyaatu gubataa bule naa bari akkuma ta'u illee ta'u didee naa bari eega bari'een booda mitiri isaan bishaan jissanaan jedhan sanii yoo jissu obboroo nama safaraa yaamanii eeg araarri waaqaa dhufaara ayyaani daadii kiyyaana oolchaara waan ta'e dhufee bakka amma hirribaa ka'eera bishaan dhiqadhee isa dhiqadhee ka'e amma bakka beekam ayyaanni isaanii yookaan na oolchuu danda'a namas oolchuu danda'a jedhee dhiqadhee diddibadhee taa'e balbala foota aara walganii hocaaranii maal hojii mi'aaji guyyee taa'e sana booda na waamanii mucaa amantaan kan kee maal jedha qofa jenna amantaan kan kee gadoon maal jedha qofa gadoon jiraadha jedha jenna amantaan kee gadoon jedhaa dhiisiiti amantaan keenna gadoon aduun sitti lixinii jedha jedhee macaafatu jedha gadoon aduun sitti lixin jedha jedhee kennallee akkasuma jedha gadoon hin ta'u jenna amma kanaafuu maal jaartarre jenna bakka amma araaramnu ayyee kaji saree jenna waan soqee bahee jedhe saree ishii jedhe achirraan bahe ishii jedheen achirraa hin bahee asirratti wanti hubatuu qabdan tagaafa ayyaanni daadii kennaa yookaan raajii kennaa porofeeti maqaa isaaniitti humuluun tagaafa ayyaanni isaanii mana kenna seene nagaan boqonnaan qe'ee kennaaf ta'e nagaan qe'ee saniif ta'e nagaan qe'ee irra bu'eera Yesuus waaqa dibaniniif ayyaanni raajii keenyaa guddaadha dinqiidha yoo namni jaalatu ililfadhu ka jibbite kadhaadha bunee afur turanii takkan duutee sadiitu jira qe'ee sanii hangafne asitti hangafa taatee qe'ee keessaa hangafne eebba maatii sanii kataatu eebba hangafa kataate gaafa kadhannaa asii yaadatta yoo ta'e gaafa kana hangafni qe'ee sanii ana hangafni qe'ee sanii ana
ceemamaa ture kalee jeeqamaa ture kalee jibbamaa ture garuu eega gaafsan kadhannaa san waxaree akka nama kaateen harkisuutti fuureeti asii galeen booda hangafummaan kiyya boquun qara ol jedhu ol qabame nagaan qeesanii bu'e eeyyeen nagaan qeesanii bu'e amma sirrii warri oduun hin qabne obboleeyyan tiyas eessa jirta waa nyaattee dhuttee atta jirta atta bulteen dhiis waan baddu hagasi as jijjiiramne jechuudha kana galata gooftaati gaafa maaziyaa guyyaa 22 irraa kaaseeti hanga fulbaana guyyaa 30 maaliif ji'a lammaffaa guyyaa lammaffaati 30 irratti kaasturre kamsi tokko jimaata lama guyyaa san loli jammare hanga xiqimti guyyaa lammaffaatitti ji'a lammaffaa jechuudha eega gooftaa fudhee abbaa kanaa hin jiru sooma dullacha gabaabee nagaa amma uddasanii galanni gooftaa fa'a